Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune akkami nagaa keessanii fayyaadha isinirraa bannee turre akkuma haalee rootinga ramadaanaas deemuu fi kana hundaanuu argabate rabbi nagaa nu naa ga'uun isinin jaa warreen hordoftoota kiyyaatan kan na hibattan kan na jaalatan kan jibbitanis hedduu takka galatoomaan jaa akkasigaa qophii ramadaana keessa jirra ammaan tanaafi firraatti dhiifne gaawaa takka illee roorroon irra deemaa jirtuu fi takka lumasiitu nama firaa dhorkuu fi namni nu miidhus dhiifnee jirra. Maaliif yoo jettan yeroo tawbatanii alhamdulillah rabbi nu baaraaramu nama miidhuu irraas ibtuba deebinee jirra. Warri garuu ramadaana kana isin abaarraa jettan ifqeeqa abaarsi keessan akka malee waa takka waan nama godhuun qabu nama abaaraa ooluun faayidaa namaan qabdu nu eebbisaa isin jenna. Nama miidhutti hin deebinuu gana gartee miti kaanuu yoo osoo gartee kanii fi cuubee qabatee nu jala fiigu yoo ka jiraatu taate'u dura horiinaan isin hin jaa anaa fi isinillee kan gartee nagayaan ramadaana lafaa fuudhu rabbi nu haa godhu. Warra umrii dheertuu qabu warra amatuu khayrii fi balloo wajjin jiraatee hamtuu toltuu wajjin qooddatee kaa ummata karaa rasuula keenya deebilee salaamii isaan rabbi nu haa godhu. Warra hamtuu hojjetu rabbi nu godhanii isiniin jaa kanarraa har'a waniin kophaatti viidiyoo qabadee dhufeefi ummata sanii wajjin wal bira mul'achuulleen sila dhiifama gaafachuu hooma jiraati. Dhiifama asumaan isinimmaan irra sheer gootanii biraan naa geessan caala afoynaa illaahi einabu afoynaan illaahi maammee afoynaa illaahi akkasumas ammas kimiyaas afoynaan illaahi qilleessimarraan asiin isinin jaa akkasuma mallee fattee aadaa warreen gartee natti mufattan kanina namtu isinirra yaade hundinuu taniin beeku taniin beekneettu afoynaa illaahi isinin jaa dhiifamaan isin gaafachuu dhufee dhiifama karaa rabbi irraa kadhachuu dhufee jechuudha. Asmaanuu warreen gartee karaa tiktookaa, karaa miseenjeraa, karaa feesbuukaatiin, teelegiraamaa, waasaappii warreen jirtan hundinuu afoynaa illaahi isin jaa ummata muslimaa maraaf kaanillee ummata kiristaanaatiin illee dhiifamaan isin jaa akka afaan oromootti amantiillee walitti qabachuu baannu afaan walitti qabnaa lammummaa walitti qabnaa waan ta'eef dhiifamaan isin gaafadha. Waan isiniin feene hojjechaa tureef dhiifama naa godhaan isiniin jaa. Ganaa itti deebitaa warreen naan jettanii yaada naa barreessuuf akka qabaatan taate ittiin deebi'an nama miidhuu rabbiin hin jaalatu. Erga takka ta'uu batte nama miidharra deebi'u rabbiin irraa qabu. Yoo isin du'aadhaan na bira dhaabbattan taate ittiin deebi'uun isiniin jaa. Warreen quraana qara'aa jirtanis kan quraanan beeyne salaata keessatti du'aa'ii nu godha du'aa'ii keessatti nu bira dhaabbadhaan isiniin jaa. Ramadaanni kun ramadaana khayrii qariskii qafayyaa rabbi nuuf haa godhu kan umrii nama dheeressuu kan riskii namaa fiduu kan gartee warreen gartee biyya jirtanii fi biyya namaa jirtan hundinuu riskii nu kannee gara biyya teenyaa rabbii nu haa deebisuu. Warri biyya jirtanis fayyaa rabbi isinitti haa ta'u jaa. Akkasuma wajjinuu gaa kanneen gartee wal yaadanis soomana kana yaada wal bahaa rabbii warra yaada bee rabbi nu haa godhu. Osoo gaa haalli kamichaa'u taate gara biyyaa deebinee haadha abbaa keenya wajjin soomanna. Garuu haalli biyya namaa akkatti deebi'an akkatti ba'an beekan malee akkatti deebi'an hin beeynu. Akkasii waan baaneef rabbii nu afaan fidee warra gartee haadha abbaa wajjin soomannu sanillee rabbi nuuf haa godhu. Kanneen haadha abbaa qabdanis rabbi umurii isiniif haa dheeressu. Warreen gartee rabbiin isinirraa fudhates warra jannataa rabbi isiniif haa godhuun isiniin jaa. Akkasuma gaa har'a hedduu beeytee yeroo ramadaanaa kana walii haa jennaa kadhaa rabbiirraa akka jeella waan ta'eef komantii arrabaatii fi komantii yaada nama walii buuftuu fi kana waan nama mufachiistu hadaraan jalatti hin barreessinaa. Hin barbaannu ammaan booda hojii babbareedduu
waan isin nurraa jaalatan waan isin nurraa talabatan hordoftoonni keenya sanjalee yaaniitu waan kana nuuf hojjedhaa waan komedii barumsa namaaf kennu kan akkana waan adda addaa jiraami kan agartee waan jaalatan isin hundinuu talabaata keessaniin isiniif hojjenna. Qaayinummaa dhaabeen amma gama kiyyaan akka afarsaatti arraan booda viidiyoo tanaa booda nama isin miidhu jeetiin jira. Akkumaan kanatu isin jee osoo kan na jala fiigu jiraatee duraan caamalee afaan dhaabbadhee isa miidhuudhaaf yaadu. Takkanaatiin isin jaagaa uummata Oromoodhaa kan uummata Oromoon ta'inis kan Somaaliitis kan Faranjiitis kan Arabaatis hunduma keessanuu warreen gartee amantii walii qabnu guutuun keenyaa'u warra baranaa kan barahee garee isiniin jechuu barbaada. Akkasuma gaa akka gartee nuti haala bareedaadhaan viidiyoo bareedduu qabannee isinii dhufnu yoo kan feetan taatan laayikii sabskiraayibiidhaan nu gargaaru wanni isin qabdan jechuu fedheeti. Osoo waan biraatii misilaa kana qofaa mitiiyu qiisha keessanii nu akka silaa nu bira dhaabbattan feena. Wanni gartee akka feenu dhiifnee akkam feene hojjennuufu harka qallina keenya kana jechuudha. Keessattuu biyyitti nuti keessatti argamnu biyya Yaman tajaamtu tagartee ofiisiitiifuu if hin dandeenye tallollee amata meeqa irra jiru jechuu fedheeti. Akka inumaa Itoophiyaa irra hojjaadhaa'u kana keessa baqannee as keessa taa'u jira. Silaa waa hedduu jechuudha guyyarraa komedii adda addaa waan barbaachisu nashiidaa adda addaa qabannee isinii dhufna. Garuu ammoo haalli bizinesa keessa keenyaatiinis rakkoo waan jiruuf akkasuma gaa waan gartee isin hin feene irratti ilma namaa irratti kan gartee wal nyaannuuf kan wal tumnuuf kan gartee akka hin taane hunda wal goonu gartee waliinee wal fannifnee maallaqa hunda wal irraa buufnuuf tajaajila adda addaa hundaan nama hinuuf mana hidhaa hundatti kan nama azabnuuf namni akka hin barbaade akka hin feene dalagaa jira. Garuu akkana nu gargaara akkana inni immoo yookaan nuti isin taatellee nu gargaartan dhugaa akka nu gargaartanillee abdii qabna. Dogoggorree waan san hundaa'u hojjennee ammaaf ammoo waa hundaafuu isin kajeellaan jira. Wala du'aayi wala maallaqa nu mufachuun qabdanii waan dandeessaniin nu bira dhaabbachuu ni dandeessanii isin jaa kanneen ammas yaada nuuf kennuu dandeessan. Yaada hoggaan isin joo mata duree adda addaa fakkeenyaaf waan irratti hojjechuu qabnu walaloo baacoo waan adda addaatu jira. Waan akkanaa hojjedhu kunoo sirraa tolaa isin uummata aartii keenyaa waan jaamu yoo isaan dadhabdanis yaadaan bifa kanaan nu gargaaruu dandeessanii jechuu fedheeti. Isiniin galatoomfadha hundaafuu kanneen na arrabsanii fi kanneen na faarsaniif kan gartee na dinqisiifatanii kan na jibbisiifatanis isin waan galatoomfadha malee waan takka waan yaadee irra kaasuu hin qabu. Umrii nu haa dheeressuu jaa kana caalaa waa hedduu ganaa arguu teenyaa waa hedduu ganaa hojjechuu teenyaa inshaallah. Warra gartee toltuu waliin jaalatu rabbi nu haa godhu. Warra hamtuu walirraa jibbu warra gartee waan ofii jaalatu walii kan isa rabbi nu haa godhu. Takkanaa isiniin jaa yaada keessaniin komentii jalatti isiniin laallaa akkumaan gartee yaada kan nadhatti warreen gartee miidhaa ture hundaa'u gaa dhiifamarra gaafadheetiin jira. Kanaafuu galatoomaan isiniin jaa akkaan gartee viidiyoo biraatiin illee ganaa isinitti eebu kan nagootan isin taha amma amboota jibba anaa fi caalaa walirraa qabnu anaa fi ramsiin jibbaa walirraa qabnu isin ammoo warri komentii akka gartee walitti deebinee walitti duulu yoo kan nu gootan taate rabbiin nuu miti isinumaan gaafata. Fakkeenyaaf an hedduun haara komentii yeroon argu hojjuma tanaa hojjechuun fadhu rooluma tanaa gartee deemee firaa cabsuus hin fadhu. Kanaafuu akka gartee isin keessaa baanus nu godhina akka if keessa deebinee hamtuu dhiifnee toltuu hojjennu nu godhaan isin jaa. Galatoomaan isin jaa hundaafuu waan hin jiruus waan qabu gartee mi ramadaana as deema amma gaa tawbaa istighfaara faa godhu masgida arba 20 saa teenyee quraana qaraanee rabbii keenya abbannee yaa rabbi karaa keenuu bani karaa keerii karaa jannatan nu geessu yaa rabbii keenya nu bani ennee teenyee kadhachuu bichaadha. Wanni hundinuu as keessatti jira waan ta'eef siiriin dhaabbachuu qabdi siirii baraaqalaan dhaabbachuu qabdi. Duraanuu siirii bakka siirii yeroo takkaan dhage
kan gartee yeroo hunda olii gadi hin deemtu siirii obboleettiitiyya. Gamanumaanuu isiidhaas dhaamsaan dhaamaaf Ramadaanas deemu jira akka siirii irratti hojjennee isin jaa siiriidhaan nama miidhuudhaaf yoo jiraachuu feete jaarsa kee akka feete hojjiraadhu isin jaa an isin jidduu dhaabbadde akka feetetti waliin baraafadhu wal dhungadhu waliin wal gangalchiin isin jaa kanarraa afarsaan ganaa dhufee jaarsa kee miidha sillee miidha yettee yaadin dhaabbadde ni jiran gana rabbii xiyyaa fi anaan wal durri keenya wal bana waan akkanaan isin jaa galatooma waan dhageeffattaniif irra sheer godha guutuun keessanuu galatooma harkanii caalaa fi kimiyaa fi maammee fi eenaguu fi ramsillee na harkanii viidiyoo tana isaanilleen akkuma kiyyatti akka toobatan hin dhaamaa fichuu fadheeti karaa khayritti akka wal yaamnu wal gaafanne jechuudha.